akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota Ermii Naabaawaa Tube. Mul'ata Waaqayyo waa'ee biyya Itoophiyaa luba bal'inaa isaa harkaatti agarsiise waan isiniif dhiyeessuuf hamma dhumaatti akka dhaggeeffattan kabajaan isin afeera. Mul'atni kun yeroo itti raawwatamu kutaa 3 kan qabu yoo ta'u, kutaa tokkoffaa waggoota 10 jalqabaan isiniif dhiyeessaa hamma dhumaatti na hordofaa. Waaqayyos barnoonni 10 jalqabaa sun bara rakkinaa, ciniinsuu, gidiraa fi dhiphinaa akkasumas waggoota ce'umsaati naan jedhe. Waggoonni 10 jalqabaa kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1994 irraa eegaleetu. Gidiraan bara jalqabaa kun kallattii hundaan ta'a. Biyyattiin dhukkuba daddarbaa galmareen ni muddamti. Hunkuramuu, wal amanuu dhabuu, walii galteen dhibuu, gargar ba'uun bulchitoota biyyaa jidduutti ni ta'a. Gaggeessitoonni siyaasaa akkasumas gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa jidduutti hunkuramni ni uumama. Uummata jidduuttis jeequmsi hammaateen arge. Xinnaaf guddaa jidduutti jeeqamuun sodaa, baqa akkasumas raafamuu cimaa yommuu dhufu, dukkanni waan bari'u hin fakkaanne Itoophiyaa irra buufateen arge. Wanti dubbatamuu fi gochaan mul'atu waan hin fakkaanneef wal amantii dhabuun ni heddummata. Wal amanuu dhabuurraa kan ka'e ammoo ari'atamni, hidhaan, dararaa fi sugugguraan heddummatuu dhufuusaan arge. Qabsoo siyaasaas ta'e dammaqinsi hafuuraa ni finiina. Wal waraansi xiqqoon uummata jidduutti ni adeemsifama. Meeshaan wal waraanuun cinatti walwaraanuu walirratti utuu kaanii Waaqayyo na agarsiise. Seera malee jiraachuun, tasgabbii dhabuun siyaasaa, walitti bu'iinsi daangaas ni babal'ata. Itoophiyaa irra darbee Afrikaa keessatti onkorrii fi ookarrii akkasumas tasgabbii dhabuun ni mul'ata. Kana qabbaneessuuf sochii fi tattaaffii bulchitoonni abbootii amantii taasisan bu'aa malee hafuu isaan arge. Garuu tattaaffiin jaarsolii biyyaa araara buusuuf akka milkaa'u Waaqayyo natti agarsiise. Barri jalqabaa gidiraan, cinqii fi ciniinsuun guutame. Waldaa kiristaanaas qoramsa keessa galche. Amantoota tokkummaa amantummaa qaban jidduutti wal dhabdeen ni uumama. Tasgabbii dhabuunis ni ta'a. Hundeen ishee Kiristoos kan ta'e waldaan kiristaanaa sogiddummaan ishee badee bishooftee yommuu biteen turtu, ofii ishee yommuu wal hammeessituun arge. Wal jaallachuun hafee jibbii yommuu danatu, Waaqayyoon sodaachuun dhibee. Waaqeffannaan sobaa waldaa kiristaanaa keessa akka dhuunfate Waaqayyo natti agarsiise. Waggoota jalqabaa 10 keessatti faayidaan dhuunfaa namoota waldaa kiristaanaa ni onkura. Hojii dhabeeyyiin ni danata. Warri siyaasa gaggeessaniif dursitoonni waldaa kiristaanaa wal leellisuu dhugaaf kan dhaabbatan tokko hin jiran. Sabni yeroo kana ni dhiphata, walis ni onkura. Adeemsa waggoota 10 keessatti amantiin namoota hedduun isa katta'ama. Hundeen amantii isaanis addanii baafama jedhee Waaqayyo gooftaan macca. Hubadhaa, waggoota darban keessatti raajiin dubbataman Hubadhaa, waggoota darban keessatti raajiin dubbataman martinuu raawwatamaniif ammas gara fuulduraatti ni raawwatamu. Fakkeenyaaf wal dhabdee abbootii siyaasaa, dhukkuba daddarbaa yookiin koronaa, sabaa wal jibbuu, wal waraansa sabaa fi saba gidduutti akkasumas mootummaa fi mormitootaa kan raawwatanii fi ammallee itti fufanii jiranidha. Kana keessatti ammoo amantiin namoota hedduu waan sakatta'amuuf waan dubban waan raawwannu hundumaa of eeggannaa yoo hin goone amantiin keenya kufee argama. Keessumatti iyyuu yeroo ammaa kana biyyattii keessatti waan nama suukkanneessuu fi aariin nama guutuutu raawwatamaa jira. Kana keessatti miiraan hoogganamnee waan amantii keenya kuffisutti goruu hin qabnu. Rakkoo uumamaa jiru maraaf ajjeesuudhaan, arrabsuudhaan, hidhuudhaan otoo hin taane Waaqayyotti dabarsinee kennuudhaan qoromsa kana haa injifannuun dhaamsa kooti. Kutaa lammaffaa keessatti mul'ata kutaa lammaffaa waanan isiniif dhiyeessuu fi hanga dhumaatti waan hordoftaniif galatooma. Kutaa itti aanus hordofuu hin dagatinaa.